Harkafuune naga jirtum kabajamtoota hordoftoota Zinqee Production geenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isinaa qabu har'aan taramootu tapha Premier League torbee muraasaaf adda citee turee fi torbeewwan kana taphoota taphatamaniif taphoota haala akka ajaa'ibaa ta'een eeggamaa jiru sagantaa isaa qopheeffannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti nu faana ta'aatiin hordofaa isiniin jenna. City fi Arsenal wancaan garam akka qajeelu akeeku eenyutu injifata kan jedhuuf gaafii nama hundaati. Taphoonni Premier League Ingiliz qonnaa booda yoo deebi'u taphoota eeggaman keessaa inni ijoo Manchester City kan Arsenal waliin taphatudha. Taphni kun abbaa waancaa fudhatu adda baasuu danda'a jedhameera. Taphni liigichaa bara dorgommii 2023-2024 itti muramuuf taphoota 10 qofatu hafa. Gareen tokko hanga 3 jiran garagartee qabxii gidduu isaanii jiru tokko qofaadha. Batamoo liigicha kan dursaa jiru Arsenal chaampiyoonaa bara darbee City walitti dhufa. Xiinxallaan kubbaa miilaa BBC'n Chris Sutton taphni kun wancaan garam akka qajeelu akeekuu danda'a jedheedha. Taphoota taphataman keessaa Newcastle fi West Hamidha. Bara dorgommii kanaa wanti tokkichi Newcastle isa hafe liigicha keessaa sadarkaa fooyyee qabu qabaatanii xumuruudha. Wancaa FA Cup keessaa kan arame jarri Newcastle taphaa kanarraa qabxii argachuu yoo fedhan ittisa isaanii cimsuun gara dirree seenuu qabu. David Moyes taanaan qeeqa deeggartoota kilabichaan kan laaffisan tapha kanarraa qabxii argachuudhaani. Tapha kanarraa qabxii guutuu argachuun gareewwan lamaaniifuu salphaa hin ta'u. Haa ta'u malee dirree isaanii irratti taphataan gargaarsaa deeggartoota isaanii mo'achuu malu. Kanaafuu tilmaamni isaa mootuu Newcastle 2 yoo ta'u West Ham mootuu 1 akka galchu tilmaamame. Taphni ittaanu mootuu Bournemouth fi Evertonidha. Gareen Sean Dyche erga injifatee tureera. Rakkoo isaanii tokko carraa argatanitti fayyadamuudhaanidha. Bournemouth si'icha sodaa godina balaa'uutii bu'aa qabu jedhee hin yaadu. Tapha jalqabaa irratti Bournemouth guddisanii paarkii irratti mo'amus dirree isaanii irratti Everton harka kenna jedhee hin yaadu. Tilmaamni tilmaamameef akka walqixa ba'amu yookiin qabxii tokko ni qoodata jedhamee tilmaamameef. Nittaano ammoo Chelsea Burnley'dha. Erga yeroo dhiyootti gareen Pochettino ga'umsa gaarii agarsiisaa jira. Wancaa FA Cup'dhaan walakkaa irratti kan taphata ta'uu isaanii tarii liigicharraa ga'umsa gaarii agarsiisaa waan hin jirreef ittiin kiisamuu malu jedha. Tapha kanarraa Burnley homaa hin argatu. Burnley tasaa Chelsea dandamachuu hin danda'u. Haa ta'u malu tilmaamni tilmaamameef ammootu Chelsea 2 yoo galchu Burnley akka homaayyuu hin galchine tilmaamameef. Nittaanu kan fuufee taphatama mootum Nottingham fi Crystal Palace'dha. Nottingham Forest tapha darbuu irratti Luton injifachuu qaba turanii. Tapha sana irratti qabxii dhabanii wal'aansoo gadi akka hin buune taasisan irratti garagartee uumuu danda'a. Erga qabxii isaanii jalaa kutamee booda yeroo duraaf dirree isaanii irratti taphatan taphattoota Forest irraa maal eeguu akka qaban hin beeku. Haaluma wal fakkaatanii dhiyoo ga'umsa gaarii irra hin jiranii. Tapha Luton waliin qaban irratti qabxii guutuu walitti qabu osoo qabanii qixa bahaniiru. Wanti mirkanaa'an dubbachuu danda'us Crystal Palace caalaa tapha kana mo'achuuf morkii cimaa kan taasisan taphattoota Forest'dha. Haa ta'u tilmaamni isaaf kenname Nottingham Forest 1 yoo galchu Crystal Palace homaayyuu akka hin galchineen tilmaamameefii jira. Haaluma kanaan ammallee kan itti fuufee taphatamu garee Sheffield fi Fulham wajjin ni taphatu. Tapha darbe irratti Fulham osoo hin eeggamin Tottenham ittiin taphateera. Gareen Marco Silva ga'umsa isaa fooyyeffatee jira. Sheffield harka kennuu dhabuuf baay'ee carraaqqii isaa garuu gahaa miti. Haa ta'u tilmaamni isaaf kenname Sheffield homaa galchii yoo hin galchine Fulham akka 2 galchuu tilmaamameef. Taphni ittaanu ammootu Tottenham fi Lutonidha. Kilaba kaaba London erga Fulham mo'amee booda taphatti deebi'a. Kilaboota tapha isaanii daawwachuun nagammachiisu keessaa inni tokko Lutonidha. Tottenham mo'amuu dhabuuf carraaqqii baay'ee akka taasisan nan eega. Galchiin galchuu jedheen tilmaamaa garuu mo'ichaan Tottenhamidha jedhamee tilmaamameef. Tilmaamni isaa mootuu Tottenham 4 galcha yoo ta'u Luton mootuu akka qabxii galii akka galchuu qofatti tilmaamameef. Haaluma kanaan itti fufuuf taphni biraa kan taphatamu Aston Villa fi Wolves'dha. Wolves haala ajaa'ibaa ta'een Coventry'n mo'amanii waancaa FA Cup ala ta'anis Premier League irratti morkii gaarii taasisaa akka jiran nan tilmaama. Miidhaan taphattoota kilabichaa qunname garuu rakkoo ta'uu danda'a. Tapha kana dura Aston Villaan dirree isaanii irra taasisaniin Tottenhamiin mo'amanii deeggartoota isaanii fuulduratti mo'amuu jedhee hin eegu. Haa ta'u tilmaamni isaaf tilmaamame ammootu Aston Villaan 2 yoo ta'u Wolves ammootu galchii akka
tilmaamamee fi haaluma kanaan itti fufee taphni ammallee Brentford Man United wajjin ni taphatama. Kana tilmaamuun rakkisaa ta'uu danda'a. Bara dorgommii darbee taphni kun injifannoo Brentford 4-2 xumurame. Yeroo ammaa ga'umsa durirraa kan hin jirre taphattoonni Brentford kan irraa deebuu hin danda'ani. Garuu qabxii gooddachuu ni danda'u. Taphni kun Erik ten Hag garuu qoruu akka danda'u tilmaama. Tilmaamni isaaf tilmaamame walqixa akka baay'ee yookiin isaan lachuun galchii 2-2 akka galfamu tilmaamamee ture. Ammas taphni biraa itti fufamee kan taphatamu Liverpool Brightonidha. Kilabii Liverpool yeroo gadhiisa leenjisaa Brighton kilabicha leenjisuu malu oduun jedhu jira. Kunis ta'uu taphattoonni Brighton wanti Anfield irratti milkeessuu cimu yaaluun isaanii hin oolu. Wanti yaadachuu qabnu tokko Brighton Anfield irratti erga mo'amee bubbuleera. Yeroo xumuraaf bara 2019 mo'amanii. Haa ta'u malee ga'umsi isaanii yeroo ammaa Liverpool irra jiru cimaa waan ta'eef tapha kana mo'achuu akka danda'an tilmaama jedhani. Isuma kanaan wal qabatu tilmaami isaaniif kenname ammoo Liverpool 3 yoo galchu Brighton ammoo tokko akka galchuu tilmaamamee ture. Inni biraan taatee ajaa'ibsiisaa taphni torbee kanaaf eegama haalaan ajaa'ibsiisaa ta'eef namni tapha kanarratti injifate gara waancichaaf injifattu yookiin waancaa bara kanaa nyaachuu qaba jedhamee kan tilmaamameef Manchester City fi Arsenalidha. Bara dorgommii baranaa tapha marsaa duraanii Arsenal daqiiqaa xumuraarratti galchii galche Emirates irratti Cityin injifatee ture. Tapha kanaan gooliin baay'een kan hin lakkaa'amne nan tilmaama. Tapha kana injifatuu garee kubbaa baay'ee to'atu osoo hin taane garee tasa carraa argatee fayyadamudha. Waa'ee City yeroo yaadu wanti dhiyoo agarsiisaa jiran shakkiina keessa bubbuleera. Akkaataan kubbaan ittiin taphatan akka kanaan duraa miti. Bara dorgommii baranaa gareewwan gabatee Premier Liigichaa sadarkaa hanga 5ffaa jiran waliin taphatee hanga yoonaa hin injifanne. Gama kaanii Arsenal liigicha dursaa jira. Garee baay'ee galchii xinnoo itti galeedha. Taphattoota liigichaa 8 darbas mo'achuu danda'aniiru. Tapha kanaan garuu mo'achuu isaaniif hin saltu. Cityin mo'ame jechuun taphoonni liigichaa 9 osoo hafu gargartee Arsenaalii waliin qabu 4 ta'a jechuudha. Kun akka ta'u Guardiolaan tasa hin eeyyamu. Haa ta'u malee tilmaamamee jira. Cityin galchii tokko yoo galchu Arsenaal ammoo akka homaan galchineetti tilmaamamee jira. Haa ta'u kana hundaa walumaan kan laaddu ta'a. Tapha akkaan eeggamaa fi eenyutu milkaa'aa eenyutu abbaa waancaa bara kanaa ta'a kan jedhuuf yaada isinumaaf dhiibna. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha namni mana keenyaaf haaraa taatan